hashama harka fuula yooyaa jirra jirtu baga jiraattanii sa'a kana geessan isiniin jechuun barbaada har'a jechuudha gaaffii namoota hedduu kan inboxiidhaan nuuf akkasuma kallattii kan nagaggaafatamu fudhadhee dhiifeen jira jechuudha daqiiqaa muraasa qofa keessatti namoonni gaaffii hedduu gaaffii garaagaraa waanuma tokko irra deddeebi'anii waan gaafataniif waan sana tariitiin asirra kaa'uutiin dirqameetiin dhufeetiin jira namoonni tariitiin YouTube Dr. Yazid of Khalif Harawatatan baga nagaan dhuftanii isiniin jechuun barbaada subscribe gochuudhaani mallattoo fakkii alarmii tuquudhaani olirra kaadha viidiyoon nuti barsiisnu akka hatattamaan isin bira ga'uuf mana keessan teessanii barnoota waa'ee fayyaa irraa argachuudhaaf mana kanatti dabalamuu hin dagatina koomentii irratti siyaada keessan nuuf qooduu hin dagatina gaaffii warri qabdanus koomentii lakaa akkuma mata dureetti kaasuuf yaalee gaaffiin kun maali namoonni hedduun harkaan of gammachiisuun fedhinnaa lubbuu ofii ofiin ofitti gammaduun miidhaa akka qabu nuuf himteetii jirta. Wanni kuni wal qunnamtii saalaa daayirektii gochuudhaaf ofiin harkaan of gammachiisuun differensii qabaayi jedhanii gaaffii akkasii heddumminaan ni gaggaafatu. Koomenteela hedduu waanuma akkasii qofan argaa namoonni hedduun qoosaa godhanii hin dhamaata minaamin jedhanii wantoota garaagaraa irratti odeessu. Kunno maali garaagarummaan isaa maali differensiin kanaa maali miidhaan isaa oo maali kan jedhu duraallee dubbataa turre har'a kan inni isinimuu barbaadu hubannoo dhiirota tokko akkasuma shamarranii eega walqunnamtiin saalaa miidhaa hin qabaanne deddeebi'anii walqunnamtii saalaa dalaguun miidhaa hin qabaanne harkaan of gammachiisuun maaliif miidhaa godhatee differensiin isaa oo maali kanneen jedhan hubannaa dogoggoraa warreen hubataniif deebii taa jedhee viidiyoo itti yaade tokko qabadhee dhufeetiin jira haga dhuma qophii sagantaa kiyyaatti nafaana tura akkasuma jechuudha wanni kun miidhaan isaa maali kan jedhullee duraan akkuma kaasaa turre arras xiqqoo irraa kaasuu yaalla miidhaan isaa hamaan booda bultii irratti laafantiin miiri dadhabbisitti dhaga'amu akkasuma ispermiin dafee sirraa jiguudhaanii dhiirotaaf akka haadha manaa kee hin gammachiisneef kan si saaxiluudha jennee yeroo hedduu kaasaa turre shamarraniif illee akkasuma jispuutiin isii dhumuudhaanii booda fedhinnaa dhiiraa dhabuu fedhinnaa abbaa manaa dhabuu isiin jechuudha fedhinnaanuma abbaa manaa guutuu qofaaf kan jala ciiftu taatii jechuudha kana jechuun jispuutiin isii eega dhumee booddee gammachuu wal qunnamtii saalaa waan jedhamu tokko hin argattuu jechuudha wanni sun dhumee jennaan dubartiin tokko harkaan of gammachiisuudhaaf yoo xiqqaate yeroo hedduu deddeebitee arguun isirra jiraata wanni kun immoo jispuutiin akka dhumuuf isii saaxilaa jechuudha dhiirota tokkaa deebinu dhiironni jechuudha jilba cabsuu dhukkubbii dugdaa ispreetii ta'uu yaani cinqamuu firii dhabuu miira gaabbii isaanitti uumaa keessattuu miira gaabbii miira gadaantummaatti isaanitti dhaga'ama eega waan kana geggeessanii kaanii jechuudha. Miirri gadaantummaa waggaatti dhaga'amu of jibba namni of ciigaa kun dhibee hamaadhaa jechuudha dhiirotaaf illee shamarraaf illee akkasuma differensii qabaa kan jedhanii fi garaagarummaa hedduu qabaa jechuudha haadha manaa kan keetii waliin yeroo meeqa yootti deebite miidhaa tokkollee sirraan hin ga'u garuu kan ati ofii keetiin of gammachiiftu miidhaa hedduuf si saaxilaa jechuudha tokkoon ati ispermii ofirraa baaftuu fi sana haadha manaa kee wajjin daayirektii wal qunnamtii saalaa gootu daran parsantii dhibbaa waliin kan wal caaluudha jechuudha kanaaf wantoota nu miidhan tokko ofii keenyaan of miidhuun abbaan yoo of rukute of hambisuu jedha oromooni ofiin of rukuturraa naja rabbi numaa baasu wanni kun yaa jamaa waa'ee bultiiti akkuma beekamu bultiin gaariin jireenya wal qunnamtiin saalaan immoo hutubaadha manni hutubaa malee hin dhaabatu wal qunnamtii saalaa irratti laaffatte taanaan sii dhumate jechuudha haadha manaa kee wajjiniin beeksisa kee waliin jiraachuu hin dandeessu kana gochuudhaaf immoo amma haga gaafa bultiitti seenutti of qabuun sirra jiraataa jechuudha viidiyoo hedduutu dalagamee jira yoo gadi seentan viidiyoo hedduu argattu waan kana irratti dhaamsa gabaabduu kana